Bani galagaafo ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. Gaafa eessa dhayxan masgida barbaadan dhiigala masgida barbaadanii fatii bira deema meeqa barbaadan miiliyoona barbaadan Oromiyaa fi addunyaa guutuu keessatti maqaa keetii masginni haa ijaaramu gurbaa. Amiin amiin amiin. Wallaahi arrizqii xixiqqoo siin kadhu gaafa makiinaan kee hadaamaa bahe osoo addaan hin citin izni rabbiitiin finfinnee haa galu kakennu rabbi aamin jedhu jeekameetu oo'inaa godha makiinama takka mana takka barbaada siidinne abo wallaahi nadaajiillee kabiraan guuttatin amiin amiin hatta nadaajii kabiraa hin guuttatin abboo kee hakkeetumaan makiinaan keeti benzilli keeti kafe'u nama umraa fi hajjii deemu fatiin nama meeqa hajjisiisu hedda nama 2,000 3,000 nan ga'u 4,000 malee ka jettee loltu rabbi nu haa argisiisu. Aakhiraallee hin milkoofta warra jedhanii walii iyyaafatan rabbi si haa taasisu fatii kiyya. Amiin amiin amiin. Gurbaa iznii rabbiitiin haguma xiqqotti gaafa eessa dhaytan masgida barbaadan dhiigala masgida barbaadanii fatii bira deema meeqa barbaadan miiliyoona barbaadan Oromiyaa fi addunyaa guutuu keessatti maqaa keetii masginni haa ijaaramu gurbaa. Amiin amiin amiin. Wallaahi arrizqii xixiqqoo siin kadhu gaafa makiinaan kee hadaamaa bahe osoo addaan hin citin izni rabbiitiin finfinnee haa galu kakennu rabbi aamin jedhu jeekameetu oo'inaa godha makiinama takka mana takka barbaada siidinne abo wallaahi nadaajiillee kabiraan guuttatin amiin amiin hatta nadaajii kabiraa hin guuttatin abboo kee hakkeetumaan makiinaan keeti benzilli keeti kafe'u nama umraa fi hajjii deemu fatiin nama meeqa hajjisiisu hedda nama 2,000 3,000 nan ga'u 4,000 malee ka jettee loltu rabbi nu haa argisiisu. Mas gamasan. Asimmo. Aduh bobo. Transiti ya, Pak. Wajib pagi. Diam gamas. Sanes mal tu cike. Kazongo ye. Nong kapal cisin, wallahi. Gasis begitu. Dia bisa. Lebih ya. Ano? Wallahi, orang mau anak bikin semua tesa. Dia bisa ti. Tanah amma. Ay, tirasin namni rana fiq ini basis. Tirasi ko farata. Ay. Zuri. Wah syariah syebas. Lanjut. Syekh Mansur kami. Syekh Mansur pun kami kok. Kama Somali Raja Mansur kana na yamtan. Semua kana argu barbaad. Jechuun kan lammaffaa namni amma fageenya qabatillee jaalallee qabaachuun mala enjoy Akka shari'aatti illee akka beennutti akka shari'aatti arfootti jesi gorsa akka shari'aatti kuulii fi hinnaatu eeyyamama. Isin sanuuni dibatti dhorkitu. Maal eenyu siin? Jaalalleen ta'e wayii jaartiin jedhi bachuun mala. Hindi battu siin hindi battu. Isu billaa. Wallahi zainab beresan. Wallahi billahi kaman dikat. Hindi battu jasa. Yon bay nambe ko jay. Warabbal ka ba kaman dikat. Sigale namni. Kanaafuu waan of dhalanne siin jaalladha. Kanaaf. Lama jecha mucaan kun jedhe jecha dhugaati. Bicha fi michi yon jadi. Maal jedhe sa? Ini pada. Mana ni tu wante. Wallahi refura bari. Wallahi refura bari jadi inti. شوف. Wallahi ammoy. Kan of. Wallahi refura bari. والله كانت يوي
وين نقدر يعني خيتو جارتين رد أولتي روما سجلين هذا والله يدي سبله إيه سب خد والبي خد isin jechuun uummata Oromoo jechuun uummata jireenyi barate. Uummata mosuma eebii namaa jala deemtan eebiin teessan guyyaa irraa guyyatti gadi isin bayaa jirtu jechuudha. Eebima namaa eeguu, ollaa'inuma irraa nama buusuu, qilleensuma irraa nama buusuu, jireenyuma namaa qotuu jechuudha ganama galgalatti. Rabbiin maaf akka akkana isin godhe hin beeku. Anamma hanga muyyattiin tun biyya kana dhufte nan laala. Jala seenee Mariyamaa jalallee seenee mucaa jalallee seenee nan laala jechuudha. Gaafa isin uffata gurgurtu nama 300 jala teessan yeroo isin sa'aatii isin uffata salbaajii asii achi ooftu. Gizee isin mucaa waliin teettee qoostu hoo nama 2,000 teettanii hordoftan. Gizee isin teettee qoostu jechuudha. Yeroo sammaa 2,000 hordoftan gizee isin ammoo biizinasa uffata gurgurtu maaf 300 hin hordoftan. Gizee san afaan isiitii waan bayuufi afaan isaatii waan bayuuni yuutuubii shaqqalattanii jechuudha. Yuutuubii dalagattan. Hagana dirasii summiidha jechuudha. Hagana dirasii haasidummaa qabdan. Sitti nima dhaggeeffadhu waan ofii asirratti gagguursisan Oromoo ta'e jechuun wallahi sharri yaani. Bakka maal si gattaa beektaa? Qaalii seentaa Mariyaamiin illee gaafadha. Egeessee? لا كما لما قدير كما لما في بسدي تجيسي ايديا وي انك غير تامي ايديا وي يا دوي انغودا مريم سبيرا جرتي وانتي قرات مركز سينتي قران ايغل برو راكاستي ولي قال لي Kita demi, kita di boru gabadan. Bila kami tidak mau dan deh. Hah? Wallahi kita di way amadar. Uyo kana mau sesapilis. Lagi sih, kamu sinjiri furatir sa boru kana manggabadan. Ayah, wali galejer. Boru kana mah aktif الموفي ما كده انا سمويتي واني فرس كده ترى ابويا ده دقيقه سيما كده دي سنجري صح ايه دقيقه ايه نقافل ده اتفاق يا سيدي Fatiin illee jechuudha. Amma viizaa irra jijjiirtanii achii baasuu dandeessanii jechaati jira. It is okay kun rakkoo miti dhageessanii. Oromoo sagaleen kiyya jira moo neetworkiidha laata? Jira si dhaggeeffachaa jira deema. Addan dhaabee si dhageenya. Wanni jechuu barbaade tokkoffaa irratti dubbii filkaan addaaditu midhaagaa jette Oromoon mammaaktee dhageessanii. Akkana. Ani fakkeenyaaf mucayyoo tana fakkeenyaaf akka nama tokkootti rakkate hanga tokko haada lagattee of jijjiirtu karaa Sumaalee sanillee kan deemtee fi yoo danda'e karaa Suudiitti deemee yookaan immoo achuma keessa dalagadhaaf biyyaa baate haa dhuftee dalagattee of gargaartu jedhe Fatiin kun kana as jira keessaan itti dhaqee Fatii ni jirta keessaan itti dhaqee mucayyoo tana viizaa isii waraqaa isii danda'ee fida waan dandeessu ati kana na gargaari danda'ee fidaani haa dalagattu mucayyoon tun dalagatti hee ni dalagatti nama dalagatu namni mucayyoo tana namni biraa namni gargaaree jira lakki homtuun jiru namni gargaare hayyee eega namni gargaare hin jiraatin maarree waraqaa isii danda'ee viizaa isii danda'eeti nam fida haa dalagattu anillee nama dalagachuu barbaadu isiinis haa dalagattu na bira haa dalaydu damooza isiinan kafalaa fi viizaa isii irraa danda'a hin fida akka nama tokkootti isinii galee waraqaa isii irraa danda'e fide natti kenne irraa fuudhee fide eega fide
mucayyoon tun akka nama tokkootti teessee dalagaatiin jirti. Oromoo maaltu maal ta'ee jennaan amma mucayyoon tun dheengadda dhufte maa ji'a takka hin laalin beeloftee argitammo daartee argitammo eessa geesse fakkeenyaaf aayidiin isii fakkeenyaaf dheengadda dhufte aayidiin isii ganaadha kan hojjetamu yoo dalagatte yoo hiree argatte maaliif karaatti cuftan yoo lakki kun mucayyoo teennaan taane jettan rakkoo miti isinii galee. Obboleetti Maryam akkas jechaan jirru akkasi fakkaattetti naasawin wanni jechaa jirru michiyyoo tanaati walumaa galatti mataa keetiin irraa kafaltee fiddeemo Oromoo si wajjin irraa kafale bakka tani kan godhu dhaggeeffadhu viizaa gama viizaatii namni danda'an ka viizaatii achi hin beeku an abbaa danda'e fatiin danda'e Oromoon danda'e waan irraa beeku viizaan kun qarshii meeqa fakkeenyaaf dhaggeeffadhu ka qarshii ittiin seeniin waan viizaa fakkeenyaaf asii viizaa baasee hanga waraqaa isii kan dhumaa hanga na bira dalayde damoosesi isaa walii galleeti fideeti jira. Okay. Mindaa kana fidde kana Bani galagaafo ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.